Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artistii Shukri Jamal wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha Oromoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee waa'ee artistii keenya jaalatamaa albama dhiyeenya kana qabatee dhufaa irratti ilaalchi isinii qabannee deebinee jirra. Egaan amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu gaa chaanaalii keenya kana sabskraayibii, laayikii fi sheer gochuun immoo namoota hedduu bukkeetti sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer gochuun artistii keenya kana bukkee dhaabadhaa. Akkasumas illee albamni isaa akkasumas illee viidiyoon isaa sirbi isaa inni haaraa kun illee akka inni namoota hedduu bukkee ga'u godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma isin beektan artistiin keenya kuni kanaan dura sirboota garaagaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee illee kan nama hawwatan babaasaa ture jechuudha. Keessumaayyuu artistiin keenya kuni kanaan dura sirba jaalalaas akkasumas illee gaafa qabsoo immoo sirba qabsoo baasuudhaan illee uummata Oromoo bukkeetti artistii jaallatamu, artistii gameessa jedhamuun illee artistii beekamuudha jechuudha. Egaan artistiin keenya kuni amma immoo sirba haaraa mata dureen isaa TIKSEE jedhuun dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya mee akkamittiin simattu jecha warroon artistii keenya kana haala gaariin simattan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun immoo yoom dhufaa akkasumas illee maal irratti dhufa kan jechaa jirtaniif immoo artistiin keenya kun akka toora feesbuukii isaa irratti maxxanseenii artistiin jaalatamaan kun sirba isaa bareedaa hedduu baay'ee dadhabee fi akkasumas illee kiliipii fuudhii bareedaadhaan illee qabadhee karaa YouTube chaanaalii koo Shukri Jamal jedhuun illee qabadheen dhufaa jira isiniin jechaa jira. Egaan YouTube chaanaalii isaa description box jala yookaan koomentii jala isiniin kaa'aa dhaqaatii subscribe godhaa. Kana malees immoo yoom dhufaa kan jettaniif immoo artistiin keenya kun akka toora feesbuukii isaa irratti dubbateeni bor galgalaa sirba mata dureen isaa TIKSEE jedhuun na eegaa jedhuun gara uummataatti dhaammatee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa subscribe gochuun achirratti eegadhaa isiniin jenna. Egaan artistiin keenya kun immoo sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee qabatee akka dhufullee abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa immoo kana ture. Amma dhuma qophii keenyaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.